السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتني وردفتوتا في خبجمتوتا خينا كمين أجاك أبداني جرتني جبات تاني سنين جتا. الحمد لله رب العالمين وبريخ يجاك علي جلتو مداري لأنه من جراه كنو الحمد لله. إيجار اللي سني ديبيت إن جراه هدوتا كان عاري. أفان برها هو كفلو مدى جراه يخيس تهدون عارق أبيج شورا نيوت عارق أبداو هجت تنتاتي أبا بلال تن عارق أبا بلال أن هدوتا كان ست عاري. فيديو تنالي وخدك كيف تطاته هدون آريان ميديا خنا رتلي أولبي أكوا هدو دبادو نانغودين أكوان هدو أولبي هاساو نانغودين نارسو جرتا تبي نارسو هاساو جرتا بس وسويتو من ستة حقوق لما له هدو تكوان غتشي سفانا تقدم تنخيسا غياتي تنتيتو الله سيغو غوديرو أكامين نخيسا غياتي namni hokkoflee dhala wajjin hokkana jejjee useetuma ilkee addeessee wajjin taphate maal gootiree dhalaan kana barbaadde jechuudha. Dhalaan namuma dhiira eegatan wajjin faffacaatu san feeti malee dhiira bara afaan hin cal jettee deemtu inuun feetu. Bas hundaa'uu sii garaa agarsiises jala maraatte jechuudha dhalaan. Baalageen sii malee ammaan nanaarra haati bilaal haatee jirti. Malee dhalaa uumitiin ja'a ammaan akka yaada kiyyatti. Yaada kiyya kun garuu yaada kan keen beekan rabbi beeka. An akka yaada kiyyatti si baalageenatti fakkaata. An amma finna haaftee jirta. Onnee numaatu onnee tolchitee irra keessee firgallakkisuuyyo. Akkam jechuudha egaa sun. Akkam jechuudha hallumti yaannumti ati onnee keessee fuufu maaliif? Waluma jaalanne jechuudha tun. Wanni biraan jirtu egaa jaalaluma teessa ibsachuudha malee. Dhalaan namarraa fuula argattu malee takkaanuu fayyuma dhalaa argellee baalageedha jennee maqaa balleessina malee inuma hoo fuula dhiirarraan argatiin dhalaa dhufteetuma jala maraatullee hin jirtu baalageen dhiira malee. Baalageen dhiira amma abbuma bilaaltu baalageedha nan jaan tan afaan guuttadheetu man ja'a. Maaliif jennaan taan hogga ofne tuun hogga dhuftees tuunis maal jechuudha. Wama qabu inni wajjin qabaa jechuudha hariiroo. Wajji kofla wajji taphataa anamma yoo nagaan gammachuudhaan wajji jiraanneette ani dhalaadhaaf fuulan kennini siin ja'a. An dhalaan tana maraachitee garaana gubde. Saniifuu dhalaadhaaf fuula kennitee dhalaa wajjin ho'ate kofaltee sesseettee ka dhalaa wajjin taphattee booda hunootunis maaree nagoote sunis maaree nagoote hin danda'an dubbii kana an gurri nan dhaga'u waan akkanaa tana jechuudhaan. Booda wardaatu as gubbatti ol beena busheessee na hadheesse hin jin. Ani biyya namaatiin jira. Garaan na dhukkubeetiin ammaa utanaa oloo baafadde maaliifin garaa kiyya keessatti usaan jee maaliifin ifiin dhukkubsa ani kophaatiyyeen jiraate aaliitee keessa irta abbaa bilaal nama raachuu hin fedhin. Ni beeyta wardaan ilmaanii fi jaarsarraa hin kaatu akka fedhellee ta'ettee nama raachinan. Dhalattiin kokkofaltee dhalaa hojii seeyxee dhalaa hojiin qabaatee dhalaa hojiin mirqaantee dhalaa hojiin waan biraa ani firaanki fi jinnii fi ani waa'ee akkanaa tanaa dhalaa wajjuu an si arguun fedhu hin barbaadu an firaa fi jinnillee hin beeku an fira ani hin beeku fira nama biratti siqee diddibatee kokkooflee akkatti nama kotaasisu kanaa fira akkanaa hin barbaadu jechuudhaan firummaan teessana laalatti haa taatu. In danda'an dhalaa yaa'ii dhalaadhaa dadhabeetiin jira. Dhalaan nama raachee biyya tana keessa deedha ilmaan kiyya baharaan nagalchisiiseen. Ilmaan kiyya hanga hin danda'ee bira itti galadhu irra jirta abbaadha. Alhamdulillah akkoon isaanittis itti dhayxe. Haa qajeelchituu miyyoo. Duraan dhiiftee na fuute na jaalattee jechuudha. Jaalalishii qabaannaa gaafas irraa hafte. Amma ati abbaa ilmaaniti abajaa ifitti gootee haadha ilmaanii hordaa ta'e hojii yoo jiraatte sii wayya garuu an karaa gabaabaa kasii himu warri keessanilleen duraan siin jaalate halaas fuute ilmaan horte waa meeqa keessa rakkoo fi bal'oo meeqa keessa goda meeqa keessa hojiin dabarre tana booda warda irratti nan jamaa dhiitan odoo arra haatetii fi abbeetu oqanii miciyyoo tanatti fuuna jani ani habishaan kanaan galee zayitii danfisee isinirra rafutti an tagaraan biyya namatti gubate tun an hadhaayetiin jira ageessa gurra si calawu. Abbaa bilaal fi haasanni dilli an viidiyoon arra mareetun siif abbaa bilaal. Afaan kiyyalleedhaan sittin haasa'u jeetiin viidiyoo tana mare. Ija dura hoggana teesse anis sobdeetuma wakabaanatti dhoyiteetuma akkanan itti dubbadhu na wallaalchitta jechuudha na keessaa balleessita. Akkanan koflu waan na kofalchiisu jettee. Garuu an garaan kiyya keessa afaaniin gubbaa sittee koflu malee gachiisee rafneedha.
Miciyoo san hoggaati katte onnee firra keessee fidduu keessanii katte xiyya fitti garagalchitee gallakkiftu. Haa wardaa maraattuu fi maleeti waan biraati fi miti. Garuu ani akkanatti biyya tana keessatti rakkoo meeqasiiseenee moo? Siifi ilmaan kiyya kanaa jecha waa meeqan argi'an biyya tana keessatti atilleen dhugaadhanaa jecha waa meeqa agartee rakkoo fi bal'ollee waa hunda biyya namaa tana keessatti wajjin dabarsinee amma galee warda irratti hanjamaa dhiitan hin dalaytu. Wanni feete yoo as dhiyaatte wanni feete jechuudhaan. Kanin halkan gurraacha baharaan achitti isinitti galee siifi ishii sanillee jiruu teessan isin balleessutti. Hadhaayetiin jira. Hadhoonna nuun ilmaan kiyya baharatti qajeelchan duraanoo. Tamaam. Jiruu jaaladheetii miti jireenyumaa'uu jibbeeti. Ka ilmaan kiyyaa'u isaan duubatti hafee'an isaan na dura dhumurra isaan duubatti hafee'an du'uu naa hojjecheeti. Ilmaan kiyyaa roorroo isaanii fi atillee roorrifamurra yoo isin galtanii nagaan raahaa naa fudhattan an takkittiin humaa mitii. Mataa kiyya tokkicha insha Allah waan rabbiin nan godhin ilmi namaa waa takka nan godhu maatii wajjin ammoo namni hedduu ni cinqamaa ni xiqqaatallee biyya namaa keessatti hedduu roorrollee nurra geesse biyya namaa keessatti baadilamnaa ilmaan kanaa wajjin jeetin biyya fi san keessatti namni akaawii warra aalii qabu wajjin nyaata waa dhabillee jeetin achitti gubii meeqam isin galche jaaladhee osoo hin ta'in ilmaan kiyya kan raafuu hin dandeenyaan garaan kiyya keessi na booya. Ilmaan kiyya kanaafu ilmaan kiyya kana jalaa hafee waa takka arganneemee maal argadhe riqiin ilmaan kiyyaan adda bahee argadhu nattu haa haftuu jeetin mataa kiyyaafu of abaaraa jira jechuu barbaadeeti an. Inshaallah ilmaan kiyya biratti galee waliin akaawii wajjin cabsadhe naa wayya jeeti yaa rabbii kiyya mala naa dha'anillee numan galaa jee mataa kiyyaan if cinqutti jira yaada biraa keessa galee fiifu kana waggaati hanjamaa biraa naa ooftu miciyyoon ta duraanuu beekue duraanuu si jaalatti garuu ati hin jaalanne duraanii waliin rabbiin unoo umrii nu dheeresse asiin nu eege ilmaan dila kana wajjin horree jirra tana booda waan duraan isinirraa hafe ardhaan tana ol kaanee wardaan isin jirtu hafte biyya namatti ilmaanis nuu galee anis ta duraan na jaalattus kunoo dhufte jaarsa jalaayis baate alhamdulillaahi jettanii waliin aduuba wal mari'attanii narratti wal jaartanii jirtu jechuu barbaadeti sammuu teessanitti hima siifi ishilleen ani ishilleen caaltulleen ta beeku sammuu teessan dalaysiisaan dalayne abbaa bilaalatillee if dura qabi waan keessa hunnee fi waan keessa as geenye fi akka itti as geenye akka itti biyya namaa tanarraa ilmaan kana guurattee galtee lubbuu tamiini if keessa qabi if yaadachiisin irraanfatin rakkoo fi balloo wal bireerti. Alhamdulillah rabbiin nu rakkisin ganaadha. Alhamdulillah namni biyya fi takaawii nyaatee jiraachuu wayya jee an hoo kofaltee ilmaan keetii wajjin naa taphatteen fedha malee ani yoo ati dhalaa wajjin achiinatti qisnaa waan qisnaadhaa inumaa haasoyni ishiin natti haasoytu hundi haasawa qisnaadhaa kana qoosaa ilkeen na rigatti jirti ishiin. Anarrallee borullee miti akkuma agartu kanatti ishii gadii miti waan san wallaa ishii oli malee. Arrallee borullee irraan dalaguu ta'a odoon as jiruu ishii sanirraa yoo ishiin kawaawoo godhatu taate odoon as jiruun achitti ishirraa dalaga. Saniifu atilleen ati baalageedha dabadhuu siin garuu ani akka haadha bilaal gorsa haadha bilaallee gizee takka gorsa yaartilleen ma fudhatan tiyya qofaatti hanja'anii har'a garuu an biyya namaa keessan jira haalli ati itti garuu isinitti fakkaatu kun hin ta'u. Wallahi Oromoon hundilleen silleen jibbiti abbaa bilaalaan siifin hima garuu ani maraadhe ani nam maraachin waan ijoolleen beeku na aararraa jechuudha haalan hedduu takka naare hedduu takka qalbiin tiyyallee na cabxe waa meeqannatti dhagame roorroo meeqannatti dhaabbatee jira hiifu. Alhamdulillah odoon maatii dila san horee ilmaan kiyya wajjin alhamdulillah jaa kaawwii dhabxe. Takka addaan cabsadhee ilmaan kiyya wajjin ilmaan kiyya dhungadhee hojii jiraadhu ilmaan kiyya wajjin addaan bahee ardhaan tara ilmaan kiyya wajjin adda bahuufu takkaan imimmaan irraa qooree hin beeku. Garuu ati dhiirti gara jabaatti akka dhalaatii miti dhiirti bineensa garuu an waan hin juun qabu ati abbaa ilmaaniti garuu an ilmaan kanas waan lubbuu malee ilmaan kiyya kana lubbuu baasuufii fedhuuf waan waa meeqa irratti ta'eef. Garuu an harka hamaan irraa oolchin siin jaan dhalaaf barana oofini wardaan ta biyya namatti haftuu miti
alhamdulillah arra sila baharaan nu yidduu jiraati malee guyyaan Facebook irratti miyyuu ati onneetti walitti gootanii kati galla kibse san argen dhugatti dhaqee achiishii balleessan alaakati iyyaati biyyati iyya keessa ammas yoo ishiin heddummeeffattee dhufe anillee 90 na duubeeraa heddummaatee naa dhufa saniifu annan maraachin an ilmaan kana waan inni irratti ta'eni beektasii fi ilmaan kana irratti illee laal ilmaan kan keetii wajjin akaawwii cabsadhuuti ta qabdu namni ilmaan fi biyya fi keessa gallaan alhamdulillah deemee xoorullee taatu itti qotatee akka duraan illee qotuu baatu baratee ilmaan fi jiraachifata naamusa anoo jiraatte jiraadhuun siinjaan ilmaan kan keetirra hagan itti galuu yoo kabajaadhan haadha bilaal wajjin gammachuudhaan inshallah biyya teenyatti gallee wajjin jiraannaa yoo hajettu taate ishillee naa galtee wajjin jiraannaa yoo hajettu taate wanuma dhala januuf irraa fageessi ummaan teenya alhamdulillah haa teessu ijoollee teenya bira garuu muciyyoon isma keeti haa galtu isin laalte haa galtu ani tana booda waa'ee qoosa fi qisnaa isinnatti gootaniin anjamaan barbaadu alhamdulillah ilmaan kiyya guurdatana fi wal guddisan wanni ishiin sii gootu takkalleen hin jirtu ummaanu joolledha waan feete isinii gooti nama guddaa har'a lafaa qabuu hin dandeenye miti ishiinu saniifuan wanni ati ishii waanuu godhaa ishii ijoollee nu sossoba ijoollee faccuu nu dhiitti wanni ati tulleen hin jirtu gajjii dhiqqeetu abbaa bilaal yoo ummaan hin dandeenye haadha fi ifirraa ishirra leedhaa tolchi ishii irraa dhiqi miila hoccullee dhiqi ilmaan keetirraa waa hunda godhiif ilmaan kan keetii ilmaan kan kee matarratti hin deemmadhu haga jirtu haga an itti galuu haga ati itti galtu haga san dadhabnaan maal gootee ilmaan keetii jala galtee ure wanni ati dhalaa waan gargaara ilmaan kiyya gargaarettee siistamaan dhalaa itti hokkofaltee dhalaan si biratti haatee wardatti hanjamtuuf hin jirtu jechuudha dubbiin miciyyoo sanii guutuun qisnaanatti haasotti ilaali ishiin akkatti diddibattee babbareeddee isin wajjin akkana fuula keessan dura akkana godhatti hin beekuan an firan beeku siin jeetiin jira firri kiyyaa ilmaan kiyyaa fi si jeetiin biyya tana keessatti illee katti dhiitataa ture ammallee dhidhiitadhee biyyatti isin galche saniifu ammallee galeetiin gallaan illee ilmaan kiyya warra keenyarrallee abbaa bira wayyaaf haa abbaa wajjiin rakkatu magaalattiin barandatti illee taatu galee haa cinqamu jeetiin ilmaan kanallee warra keenyarraa guuree akka ati fuutee abbaadha wajjiin ilmaan kan kee hojii jiraatu si godhe kophaasi amanuu si quudhuu dadhabee hedduu takka wajjiin asitti gubannee ilmaan kana wajjiin gubannee as geenye alhamdulillah rabbiin nu gammachiisa guyyaa tokkollee taatu biyya teenyatti gallee jee saniifuu an isinittillee dheeresseetiin jira obboleeyyan kiyya hordoftoota kiyya isinillee dhagaa an dhaamsa dabarfadheetiin jira ani garuu yoo abbaan bilaal dhugumattillee ishiin hin jaalanne an hin jaalanne ishiin na jaalate jee biyyoon ta'un ol deebitee an kawaan takka jettu taate qabaqin godha abbaa bilaallee hojii jireenya keenya hin jiru akkasitti beeki oromoo isinilleen akkasitti beeka warda abbaddu naan hin cina akka garaa kiyya keessa anaatu beeka hagan an gubachuu jiru anaatu beeka isaaf jecha tanaaf obboleeyyan kiyya nagaa annaa tura inshaallah rabbiin gammachuudha walitti nu haa deebisu du'aa inaa godhaan illeen inshaallah gammachuun ilmaan kiyyatti na haa galchuun isiniin ja'a